Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya 325 bara 2015ti. Tibbanaaf mala jireenyaati qophiin har'aaf qabnu. Tibbanaan waa'ee sabboonummaa irratti gaaffiif deebii Dr. Asaffaa Jaalataa waliin godhe qabatee dhiyaata. Qophiin mala jireenyaa immoo waa'ee maalummaa waldhabbii irratti marii gaggeeffame isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mul'atan oduu isaati kanaaf qabnu si dhageessisaa Annaa Basaawaq jiraati. Oromoonni mooraa baqataa Ford biyya Norway keessa jiraatan guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa kabajatan. Guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa kan 22 bara 2015 kabajame irratti akka ibsametti qabsoo Oromoo fi ilmaan Oromoo qabsoo Oromooti wareegaman jabeessuu fi yaadachuun barbaachisaadha. Ayyaana kanarratti dhaloota Oromoo qaalii lubbuu isaanii qabsoo mirga saba isaaniif wareegamaniif dungoo qabsiisuun hojii qaalii isaan dalagan faarsuun akka kabajame beekameera. Barreessaan kutaa adda bilisummaa Oromoo Skandinaaviyaa Dr. Dhugaasaa Namee sirna kanarratti bilbilaan dhaamsa dabarsaniin Oromoonni bakka jiran hundatti bifa kamiinuu ijaaramuun tumsa qabsoo sabaatiif akka godhan dhaamaniiru. Fuuldurattis ijaarsi Oromootaa bakka jirutti adda bilisummaa Oromoos ta'e waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun akka itti fufuu dhaamsa dabarsaniiru. Guyyaa kana yaadachuu qofa osoo hin taane karaa danda'ame hundaan fincila diddaa gabrummaa caalatti jabeessuun barbaachisaa akka ta'e qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu fi gumaa ilmaan Oromoo bilisummaadhaan baasuunis hojii hojjetamuu qabu akka ta'e dhaamaniiru. Dhaggeeffattoota keenya stuudiyoo seenne oduun nu ga'e akka hubachiisutti barattoonni Oromoo magaalaa Amboo keessatti fincila diddaa gabrummaa akka kaasan dhagahameera. Barattoonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa kana ganama kana wayita eegalanitti mootummaan Itoophiyaa immoo loltoota isaa bobbaasuudhaan bakka garaagaraatti karaa cufeera. Manneen nyaataa, manneen daldalaa fi suuqiiwwan garaagaraa cufamanii akka jiran beekameera. Manneen barnootaas akka cufamanii fi sochiin uummataallee magaalaa keessaa akka daangeffame oduun nu ga'e hubachiiseera. Fincila kanarratti odeeffannoon tamsaafame akka hubachiisutti maastar pilaaniin uummata Oromoo qeessaarraa buqqisuu dhaabbatu gaaffiin uummata Oromoo deebi'aa argatu kan jedhu akka tamsaafame odeessi nu ga'e addeesseera. Haaluma wal qabatuun sochiin karaa dhiyaatiin jiru daangeffame akka jiruu fi sakattaan illee jabaatee akka jiru odeessi nu ga'e addeesseera. Gama biraatiin manni murtii olaanaa guyyaa har'aa jala murtii kennuudhaaf beellamee kan ture himannaa Abbabaa Urgeessaa fa'aa har'as irra deebi'ee muddee lamatti akka beellame beekameera. Manni murtii kun yeroo garaagaraatti beellama daddabalee qabsiisaa akka jiru beekamaadha. Beellama har'aa irratti Abbabaa Urgeessaa Addunyaa Keessoo Leenjisaa Lamaayyoo Bilisummaa Daammanaa Magarsaa Warquu fi Tashaalee Baqqalaa fa'aa akka argaman hubatameera. Yeroo isaan mana murtiitti dhiyaatamis akka uummati suuraan kaafneef naannoo sanatti dhiyaanne poolisiin dhorkaa akka ture odeessi nu ga'e dabalee hubachiiseera. Mootummaan Itoophiyaa sodaa yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti itti bulerraa ka'uun waraana guddaa gara Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibba lixaa fi Oromiyaa kibbaatti bobbaase akka jiru beekameera. Maddeen keenya akka ibsanitti waraanni bobba'e kun sochii waraana bilisummaa Oromoo fi barattoota Oromoo akka to'atu ajajitti kennameera. Kanumaan wal qabatee humnooti tikaa uffata siviilii uffatanis magaalotaa fi gandoota adda addaa keessatti bobbaafamanii akka jiran beekameera. Keessaayyuu xiyyeeffannoon guddaa kan itti kenname hoteelotaa fi manneen sabboontotaa akka ta'e maddeen dabalanii dhaamaniiru. Gama kaaniin beelli hammaatee uummatis buqqaa akka jiru beekameera. Oromiyaa bahaa, Oromiyaa giddugalaa fi Oromiyaa kibba bahaa keessaa uummati heddumminaan beela'ee gara magaalaatti godaanaa wayita jirutti mootummaan wayyaanee immoo uummata magaalatti godaanee jiru humnaan dirqisiisee gara baadiyyaatti deebisaa akka jiru beekameera. Gargaarsi kennamus gahaa akka hin taanee fi gargaarsi kunis mala ammaltummaadhaan nyaatamaa akka jiru maddeen gabaasaniiru. Keessaayyuu naannoo Rift Vaalii keessattis ta'ee Oromiyaa bahaa keessatti uummati akka malee beela'ee rakkachaa akka jiru beekameera. Akkasumas beeladi hedduu dhumaa wayita jiranitti mootummaan dhiyeessiin gahaa jira jechuun olola odeessaa jira jedhameera. Miidiyaa walabaa naannoo sana seenee akka hin gabaafneef immoo jabinaan dhorkamaa akka jiru hubatameera.
Turk jetti waraana Ruusiyaa tokko rukutuun lafaan dhofte. Akka Tarkiin jettutti xiyyaarichi daangaa qilleensa Tarkii waan cabsee seeneef dhaame. Hakikachiisatti kenname dhaga'uu waan dideef dhoofne kan jedhan mootummaan Turki mootummaan Ruusiyaa humna isaa daangaa keenyatti seensisuu hin qabu ture jedhaniiru. Ankaaraan dabaltee akka jettetti xiyyaarichi irra deddeebi'amee daangaa akka cabsee seeneetti himamus waan deebi'uu dideef rukuttaan kun fudhatamee jetteetti. Xiyyaarri waraana Ruusiyaa Su-24 jedhamuun beekamu dirqama loltummaa waraana Sooriyaarraa otoo jiru rukutamee akka kufe Ruusiyaan mirkaneessiteetti. Haalli kun waldhabbii naannoo sanarratti jabeessaa akka jirullee hubatameera. Mootummaan Ruusiyaa gama isaatiin waan kanaaf dachaadhaan deebii kennina jechuun dhaadachaa jira. Sabquunnamtiin tokko akka jedhanitti jeettii waraanaa Ruusiyaa kun bulchiinsa Sooriyaa daangaa Turkii jiru irratti abiddaan qabate wayita kufu mul'ateera. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Torbeetti guyyaa tokko gaafa roobii kan dhiyaatu qophii tibbanaa keenya har'aa qabannee jirra. Qophiin keenya har'aa inni xiyyeeffatu waa'ee sabboonummaa Oromoo irrattidha. Hayyuu Oromoo Profeesar Dr. Asaffaa Jaalataatu keessummaa keenyadha. Ameerikaa Yuunivarsiitii Tannisa irraati. Marreen hanga xumuraatti ni waliin turtan isaan irraa waan hubattu ka jedhu abdii keenyadha. Dr. Asaffaa guddaa galatoomaa yeroo keessanii fi baga nagaan dhuftan. Akka ka'umsaatti nuuf ta'uu fi mee sabboonummaa irraa haa kaanu isin egaa amma hayyuu sooshoolojii fi antiroopooloojistiidhi waa'ee sabaa kana waan qorattanii fi sabboonummaan maalinni jechuun uummanni tokko sabboonummaa qaba yookaan namni sabboonummaa qaba waggaa jedhamu maalirraa madda sabboonummaan maali dooktor? Sabboonummaan dammaqina polotikaa fi dammaqina aadaa qabaatanii aangoo polotikaa akka namni ofii qabaatuuf irratti hojjechuu irratti kaka'u jechuudha. Kun immoo dhugaadha. Sabboonummaan hiikaa baay'ee qaba. Gabaabumatti naa ibsine uummata sabboonummaa qabu uummata polotikaan dammaqee uummata aadaa isaanis dammaqee waa'ee jireenya isaatii waa'ee karaa polotikaa fedhii isaa ofiisaan murteeffachuudhaaf kan yeroo hundaa wallaansoo qabu kan carraaqu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee sabboonummaan iddoo lamatti hirama. Tokko sabboonummaa warra kan nama cunqursanii lammaffaan immoo sabboonummaa warra cunqursaa jalaa ba'u carraaquuti. Fakkeenyaaf Itoophiyaan neeshinaalizimii yookiis immoo sabboonummaan Itoophiyaa sabboonummaa nama ittiin cunqursan ittiin nama miidhanidha. Sabboonummaan kan akka Oromoo fa'aa immoo sabboonummaa ittiin bilisummaa argatanii sirna koloonii jalaa ittiin ba'uudhaaf kan carraaqanidha. Egaa ani sabboonummaa Oromoo kana Oromummaa jedheen ilaala. Oromummaan kun immoo iddoo lamatti hira. Tokko Oromummaa dhalootaan argatanii lammaffaa immoo Oromummaa dammaqa argatanii karaa polotikaa karaa aadaa akka uummati Oromoo bilisa ba'ee ofiisaan of jiraachisu akka mootummaa mataa isaatti qabaatee cunqursaa fi miidhaa jalaa kan ittiin baatee fi ittiin wallaansoo qabanidha jedheen ilaala. Wantoonni yookaan haalonni sabni sun sabboonaa isa taasisu maa'inni yoo maal ta'edha uummata biratti walqixa dhageettii qabama yookaan namni hundinuu martinuu ergan takkaa sabboonummaa horaa yoo hin horu ta'e maaltu hin horsiisu yoo horammoo ta'e maaliif horama ergan takkaa yoo maal ta'edha sabboonummaan kan hin lalisu yookaan immoo kan inni mul'atu saba tokko keessatti. Sabboonummaan uummata fedhe keessatti yookiis immoo uummata Oromoo keessatti balaallammiidha. Tokko namni garri kan sabboonummaa qabaataa garri kaan hin qabaatu. Namni tokko kan sabboonaa ta'u yoo dammaqina polotikaa argatee dammaqina waa'ee uummata isaatii karaa aadaa dammaqina argatee uummata isaa kun garbummaa jalaa akka ba'u warra carraaqa jechuudha. Warra akkasii kun warra ofitti boonan warra uummata keenya namaan gadi miti jedhanii of ilaalan warra uummata ofiidhaaf gatii baay'ee baasanii uummata ofii bilisa ba'u warra gochuu barbaadan nama hundumtuu akkas ta'uu hin danda'u. Namni tokko ofuma isaa ilaalaa fedhii mataa isaatii ilaalaa fedhii biyya isaatiin ilaalu fedhii uummata isaatiin ilaalu waa'ee aadaa uummata isaatii waa'ee seenaa biyya isaatii waa'ee afaan isaatiif kan dhimma hin qabnetu jira. Oromoo keessa warra akkasii baay'eetu jira akkuma uummata biraa keessa jiranii warra akkasii kun waan dhimma isaanii gargaar argannaan uummata isaanii gurguratanii uummata isaanii illee lolanii uummata isaanii illee miidhanii fedhii mataa isaanii guuttachuuf warri carraaqan. Kun egaa maalirraa ka'a kan jedhamu beekumsa dhabuu dammaqina dhabuu yookiin ofittummaa of jaallachuu
yookiis immoo rakkoo tokkollee arganii uummata siif rakkatanii uummata si akka bilisa bahu gochuu dhabuurraa dhufa. Kanaaf sabboonummaan nama hundumaa biratti walqixxeen ta'u uummata tokko keessatti. Yeroo tokko immoo tarii erga sabboonaa jedhamee jechuunis erga eenyummaasaa barachuudhaaf socho'uu jalqabee erga uf baree booda hubannoo siyaasaa erga argatee booda yeroo muraasaa booda immoo waggaa jijjiiramee dantaa dursutu mul'ata amala namaa keessatti. Wanti kun immoo maalirraa madda laata? Tarii dantaan dhuunfaa sabboonummaa gaafa dursu jira kun maalirraa dhufa akka sooshoolojistoonni jedhanitti yeroo dantaan dhuunfaa sabboonummaa caaluutu jira. Yeroo sana namni waa'ee uummata isaatii waa'ee biyya isaatii yaadu dhiiseetu ani maalan keessaa argadda kan jedhudha. Keessumaa yeroo wallaansoon jabaatee wallaansoon rakkina fa'aa argatu namni baay'een kiyamee nyaatee gara booddeetti deebi'eetu nyaabatti rarra'ee waan barbaadu argachuu yeroo inni barbaadutu argama. Kun egaa nama adda addaa irratti mul'atudha. Wanta akkasii kun mul'ata. Yeroo ofittummaan dhimma waloo caalee mul'atudha yeroo akkasii kan inni akkas ta'u. Uummanni garbummaa jala jiru tokko mirga hin qabne tokko sabboonummaansaa itti dabalaa deema moo gadi bu'aa deema laata? Maaliif halagaa jala jira waan ta'eef akka walii galaatti? Namni baay'een halagaan miidhamuu hin jaallatu. Keessumaa warri ofitti boonan, warri namummaan itti dhaga'amu, warri haqatti amanan yoomii taanaan uummata isaa akka garboomu ofiisaaf isa garboomee jiraatu hin barbaadu. Yeroo akkasii keessatti dammaqin akka dabalaa deemuun ummati baay'een wallaansootti babba'aa sabboonummaa isaa ijaaraa rakkoon fedhallee dhufe diinaaf jilbeenfadhu jechuudhaan wallaansoo itti fufaa guddachaa deema. Kun egaa cunqursaa qofaatu hin ta'in yeroo jaarmaan jiraatanii yeroo sabboonoti baay'atanii yeroo miidiyaan jiraatee yeroo ummata barsiisaa deemtu jabaachaa deema. Yoo jaarmaan hin jiraanne yoo barumsi hin jiraanne yoo beekumsi jabanaa bal'achaa hin deemne namni doofee teellaatti deebuu danda'a. Kanaaf wallaansootti rarraa akka sabboonummaan guddachaa deemu kan godhu. Keessatti warri dammaqan warri jaarmaa gaggeessan jabaatan hojjechuu qabu sabboonummaa guddisuudhaaf. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Asaffaa Jaalataa faana mariirra kan jiru. Dr. Meeqara Oromootti haa deebinu. Sabboonummaan Oromoo kun eessa jira har'a? Maalirra ga'eera akkasiin hubattanitti? Gariin amma sirbuma afaan Oromoo kana dhaga'uun iyyuu sabboona warri ufiin jedhan yookaan jedhaman jiru. Gariin immoo uffata aadaa faayaa Oromoo kana uffatanii deemuun sabboona warri jedhan jiru. Gariin immoo mirgoota amma kanaan dura Oromoon argate kana falmachuu warri jedhanii sabboonaadha ufiin jedhu. Sabboonummaa Oromoo kun eessa ga'eera? Akka caalaa isaa ilaalle jechuudha kan duriirraa amma. Fakkeenyaaf namoota baay'een sabboonummaa diina dura dhaabbachuu mormuu sabboonummaa jedhanii ilaalu garuu dhuguma qaama sabboonummaati. Oromoon akka gaariitti of ijaaree warraaqsa kan inni jammaree bara jaatamaa keessa aadaa isaa guddisuudhaaf wallaansoo gochuudhaaf qawwee kaafachuudhaan jaarmaa wal gargaarsaa ijaarrachuudhaan akka Macaa Tuulamaa qawweedhaan loluudhaan Baalee keessatti warra Karfan Qalloo aadaa guddisuudhaan kan isaan jalqaban bifa adda addaatiin jalqabe. Yeroo sana uummata Oromoo keessaa warri sabboonummaa argatanii carraa tochoo jalqaban baay'ee miti. Akkuma beennu nyaafi koloniin mootummaan Itoophiyaa waan akkana kanaan waan hin barbaanneef keessuma warra nagaan iyyuu carraaqee qawweedhaan dura dhaabbachuudhaan kaan ajjeesuudhaan kaan fannisuudhaan kaan biyyaaree baasuudhaan sabboonummaa Oromoo balleessuu barbaade. Egaa yeroon barbaadu kana uummati Oromoo warri dammaqanii cal jedhanii ilaalle keessumaa warri baay'isanii dammaqanii gaariitti wallaansoo biyya lafaa hubatanii harka lafa jalatti deebuudhaan qormaata adda addaa gochuudhaan warraaqsa adda addaa biyya lafaa irratti deemu gochuudhaan jaarmaa akkamittiin yoo ijaaramanitu nyaama dura dhaabbattu kan jedhuudhaanitu bara 70 keessa jaarmaa ABO jedhamu adda bilisummaa Oromoo ijaaranii bifa haaraadhaan wallaansoo Oromoo jalqaban. Egaa bara 60 caalaa bara 70 keessattuu sabboononni baay'achuu jalqaban. Akka adda bilisummaa Oromoo ijaaramuudhaan namoota adda addaa iddoo adda addaa irratti ijaaruudhaan manni adda addaa keessatti hirmaatanii akka isaan seenaa biyya lafaa, seenaa uummata Oromoo, aadaa uummata Oromoo baranii ijoolleen Oromoo socho'uu akka jalqaban gochuudhaanitu bal'achuu jalqabe. Ituma bal'atu namoota adda addaagaa wallaansoo qawweedhaan jalqabanii wallaansoon Oromoo bifa jabanaa bifa haaraadhaan itti fufee jechuudha. Achirraa kaasee adda bilisummaa Oromoo WBO ijaarrachuudhaan karaa poolitikaas of ijaaruudhaan wallaansoo itti fufee achirraa ka'uugaa wallaansoon Oromoo bal'achaa guddachaa deeme. Haa ta'uyyuu malee akka inni baay'isee guddanne akka inni baay'isee hin bal'anne sirni mootummaan Sumaalee, mootummaan Dargii, mootummaan Amaaraa dura dhaabbachuudhaan karaa lachuuyyuu waraansa irratti baranii
gidduutti gashanii balleessuudhaaf bara baay'ee irratti hojjetanii haa ta'u malee kutannoo gootota Oromoo qabaatanidhaan adda bilisummaa Oromoo jiraatee rakkina guddaa keessa darbee babal'atee bara 80 keessa darbee bara 90 keessa achumaan ballachaa deeme. Yoo ballachaa deemuun achumaan Oromoo keessaa warri baay'een sirna Abashootaa jibbanii biyya ba'an biyya alaatti dhufanii of ijaaranii sabboonummaa Oromoo biyya lafaa irratti guddisuu jalqabanii jaarmaa hawaasaa ijaaruudhaan jaarmaa beektotaa ijaaruudhaan yeroo dhiyoositti immoo miidiyaan adda addaa ijaaruudhaan wal'aansoon Oromoo akka bal'atu sabboonummaan Oromoo akka bal'atu biyya lafaa irratti kan ballachaa adeemu godhame. Bara 90dhaa kaasee adda bilisummaa Oromoo mallattoo uummata Oromoo ta'e. Mallattoo uummata Oromoodhaaf adda bilisummaa Oromoo gargar baasuu yaalanii yeroo baay'ee hin danda'amne. Maaliif mallattoo uummata Oromoo ta'e uummati Oromoo jaarmaan kun ijoollee isaan akka ijaarame jaarmaan kun nama irraa ergamtuu akka nyaaphaa akka hin taane baruudhaan uummata Oromoo keessaa namooti baay'een kutatanii jaarmaa kana gargaaranii akka jaarmaan kun jiraatee dagaagu godhame. Egaa hundeen sabboonummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan uummata Oromoo keessatti ijaarame booda sabboonummaan Oromummaan bara 90 bara 2000 keessa ammallee itti fufee guddatee bishaachaa jira. Dagaagaa jira. Kana maaliin beekna yoo jenne fakkeenyaaf ijoolleen Oromoo warri baratan mana barumsaa sadarkaa guguddaa keessaa sadarkaa lamaffaa sadarkaa duraa keessaa hausaan warraaqanii daba Oromoo irratti hojjetamu isaan mul'isanii qawwee dura harka qullaa dhaabbatan argina. Itti aansee immoo yeroo yerootti woboon waraanni bilisummaa Oromoo iddoo adda irratti nyaaba irratti yoo baay'ee illee akka gaariitti akka hawwamutti ta'uu baatee nyaaba irrattitu akshinii yeroo fudhatamu argama. Kanaaf wal'aansoon Oromoo kan guddachaa ballachaa bifa haaraarra ga'ee jira. Garuu humna jaarmaatti hin geeddaramin jira. Wal'aansoo guddaan sabboonummaa Oromoo isa guddatee dagaagee jiru kana humna jaarmaatti geeddaruudhaafi hojii guddaa akka nu barbaachisu beekamaadha. Maaliif akka humna jaarmaatti akka barbaadametti hin godhamne naa jenne lafa uummata Oromoo qubatee jiru. Uummata Oromoo keessaa warri bitamanii nyaabaaf hojjetan baay'achuun Oromoo irratti nyaabi karaa Sumaalee, karaa keessaa, karaa Amaaraa, karaa Tigiree Oromoo irratti baay'achuun wal'aansoo Oromoo karaa hundumaa hudhanii qabanii akka sabboonummaan kun jaarmaatti hin diddiiramne bara baay'eedhaaf irratti hojjechaa turanii ammallee hojjechaa jiru. Kana cabsuudhaaf gaa Oromoon karaa baay'een irratti hojjechuu akka barbaachisaa ta'e beekamaadha. Anaanoon wana gaafatte sabboonummaa Oromoo jaarmaatti geeddaruudhaaf polotikaa Oromoo akka bishina qabaatu gochuu irratti baay'ee hojjechuu barbaachisaa. Hogganooti Oromoo akka durii caalaa baay'ee of geeddaranii waliin mari'atanii hojjechuu bifa haaraadhaan waa'ee rakkina Oromoo kana ilaaluu ilaalcha Oromoo yookiis immoo ideological clarity qabaachuun akka barbaachisaa ta'ee Itoophiyaanummaa yookiis immoo Itoophiyaanizimii kan jedhamu kana mo'u. Maaliif Itoophiyaanizimii fi Oromummaan wal duukaan deemu Itoophiyaanizimiin Oromummaa balleessuu waanta barbaaduu fi Oromummaan dagaagee lafa wal'aansoon Oromoo iddoo barbaachisa ga'uudhaaf Itoophiyaanummaan mo'amuu qabaa. Tumsa keessaa fi alaatti akka gaariitti bifa haaraan ijaaruun barbaachisaa akka ta'e adda bilisummaa Oromoo bifa haaraadhaan woboo bifa haaraadhaan ijaaruu barbaachisaa akka ta'e irratti hubatanii irratti hojjechuu jaarmaa hawaasaa bal'inaan irratti hojjetanii guddisuu keessumaa immoo woboo irree uummata Oromoo kanaa karaa hundumaan irratti tuuluudhaan akka inni jabaatee irree Oromoo cimsee hojjetu irratti uummati Oromoo hundumtuu tokkoon Oromoo sabboononni waan barbaachisu hundumaa godhanii akka isaan sabboonummaa guddisanii caalaatti immoo Oromoon gumii Oromiyaa yookiis immoo Oromoo National Assembly ijaaruun barbaachisaa akka ta'e hubannee uummata Oromoo duukaa luucee kan wal'aansosaa qabu gochuuf irratti hojjechuu barbaachisaa. Kanaaf sabboonummaan jaarmaatti ce'uu qabaa. Jaarmaan irreedhaanittuu diina cabsuu hin danda'ama jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya mariin keenya kan maaliin xumuramne dhimmoota qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffatan immoo torbee qabannee deebina. Hayya akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya mala jireenyaa torbaanitti kan isiniif dhiyaatu qophii har'aa keessatti dhimma waldhabbii irratti mari'anna. Marii kana immoo kan gaggeessinu obbo Aliyyii Galatoo waliini. Obbo Aliyyii mee duraan dursaa otoo gara bal'inaan mariitti hin seeniin dura wanta amma waldhabbiidha jedhamee namni irratti walii galu maal jechuudha? Waldhabbiin maalirraa ka'a otoo hin jedhin maanni hiiktumti isaanii jalqaba? Waldhabbii jechuun wanti wal fudhachuu dhabu.
wanti lamaan waan tokkotti hajamu bakka tokko taa'uuf wanna jechuudha. Waa wayii fudhachuuf wanti tokko waan takka waan nama lamaan genne namni lama fudhachuuf deemu. Waliin bu'iti jechuudha. Akkuma amma konkolaataan yeroo karaa deemu hedduu ta'ee karaa ofii yoo qabaate. Yoo karaan tokkitti taatee ammoo lachuu karaa tokko irratti ija keessa walitti dhufuu ta'ee karama tokko yeroo deeman tokko yoo ariifatu ta'e tokko ammoo kasuusa deemu ta'e waliin bu'uunsa jechuun tokko waan tokkotti hajamuutti hidhaa qaba. Tokko yeroo hidhaa qaba, priority fannoo hidhaa qaba. Tokko ammoo wanti wayii waan lama hanqachuu irraa ka dhufu. So waan hedduu irraa ka dhufe wanti wayii nama lama gayuu dhabuu irraa ka'e. Wannoo isaa walii galatti wanti wayii nama lama yookaan immoo gruppii lama yookaan immoo gosa lama yookaan immoo saba lama yookaan immoo biyya lama yookaan immoo addunyaa kana wal gayuu dhabuu irratti hidhaa qaba. Kun ammoo ilaalcha irratti hidhaa qaba jechuudha. Waliin bu'iinsi kun tokko ka lafarratti ta'u tokko ka mataa keessatti ta'u. Ka mataa keessatti ta'u waati amantuu hidhaa qaba, waati vaaliyuu kennituuf hidhaa qaba. So konfliktiin yeroo garii nama biraatiin uduun taane ufuma kan kee keessattuu konfliktii jira jechuudha. Atuu guyyaa kanatti harka hedduu ufi bu'aa ol ta'e jechuudha. Mataan cinaan kee tokko waan biraatiin jedha, cinaan kun ammoo waan biraatiin jedha. So waliin bu'iinsi kun wanti lama wal fudhachuu dhabuu irratti hidhaa qaba. Mee amma maalirraa ka wanta akkasii kun madda wal dhabbii kan ta'anu maal fa'i? Tokko wanti namni nama ta'ee yaada ta'ee wanti wal dhabu tokko wal hubachuu dhabuu irratti hidhaa qaba jechuudha. Wal hubachuu dhabuun kun tokko wanti ati eeddu bifa tokko dhabuu. Fakkeenyaaf namni tokko ka Oromoo bilisummaa horeegamuu qabna jedhee isteejii tokkoffaa irra yeroo jiru kaaniif ammoo bilisummaan kun lakkoofsa 20 irra jira listii isaa keessa. So waa inni $5 kenneet irraa gammadu. Tokko ammoo waan nabsee inni itti kennu. Kanaaf namoonni kunniin lamaa yeroo walitti dhufan kuni $5 sirraa eega kun ammoo lubbuu irraa eega jechuudha. Jidduu kanatti maalitti hidhaa qaba? Walitti bu'iinsi dhufaa jechuudha. Maaliif wanti ati walirraa eeddu waati itti amantu waati barbaaddu irra hidhaa ka ka'e wanti ati walirraa eeddu adda adda ta'u. Eega haadha tiyya taate na jaalachuu qabdaa, akkana naa godhuu qabdaa, waa naa godhuu qabdaa. Eega ala jiraatte obboleessa kiyya ala jiraatte makiinaa naa bituu qabdaa, kana naa godhuu qabdaa, ala na baasuu qabdaa jedhee namni biyyaa sirraa eegaata ammoo waan san godhu yoo dadhabde walitti bu'iinsi waa walirraa eeddu irraa dhufaa jechuudha. Tokko ammoo haala keessa jirturraa walitti wanna ta'a. Fakkeenyaaf ati hojii hin qabdu ta'a, namni ammoo akka hojii hin qabne san hin beeku. Garuu horii naa ergi, horii akkana naa ta'e, akkana haala akkana naa godhi, akkana naa tolchi, yookaan immoo naa bilbili, yookaan immoo na bira koottuu fasiin jedhee waan kanniin sirra jedha. Haalli ati keessa jirtu ammoo waan sanniin siin tolu jechuudha. Haalli ati keessa jirtullee waan sirraa barbaadamu tokko yookaan immoo waa ati godhuu barbaaddu waliin waan hin deemneef jecha waan san godhuu dhabuu irraallee konfliktiin si uumamaa jechuudha. Kun ammoo akkatti amantu. Uummanni Oromoo bilisa bahuu qabaa jedha kun. Kun ammoo lakki ammaa lakki afaan keenya kana taaneerra maalii keenya kana taaneerra kanaafuu homaa miti namni jedhee fabika. So vaalii ati qabduuf waatti ati amantuuf wanti ati eedduu irraallee ka ka'e waliin bu'iinsi hin qabu. Kun walii galatti wal hubannoo dhabuu irraa ka dhufuu jechuudha. Kun ammoo poor communication jedha. Akkaataa itti walitti dubbattu irraa wanti wayii qajeelatti namaa ibsuu dadhabuu irraa haalli ati waan sana itti dabarsitu yeroo ati waan sana itti dabarsitu qajeelaa ta'uu dhabuu irraa ka ka'e haala communication irraallee rakkoo namatti dhufuu jira jechuudha. Kun ammoo waan wayii pilaana malee dalagu kaateetuma akka gaariitti waan tokko pilaana dongoon deemee wanti kun dhaqee istaakii harkaasii godha. Yeroo san maal taata walitti buutaa jechuudha. Kun ammoo namaa fi hujii waliin deemu godhuu dhabda. Fakkeenyaaf amma poor selection nama fakkeenyaaf nama waraanaaf hin taane waraana ergita. Nama dubbii hin beekne gara dubbii ergita. Nama horii guuruu hin dandeenye gara horii ergita. Kunillee maaluma walitti bu'iinsa uumaa jechuudha. Maaliif namoota hujii san waliin deemaniif hin deemne akka gaariin laaltee waan tokko uumuu dadhabuurraa waan sanniin gootaa jechuudha. Kun ammoo namni yeroo hamilee isaa gabbuutu, yeroo stressii itti dhalatu, yeroo wanti inni hojjetuu fi wanti inni barbaadu walitti dhufuu diddee hajaa isaatti jabaattee stressii itti jabaa frustrationiin maaliif bilisa bahuu dhabnee obboleessi jalaa hidhame haati jalaa ajjeefamtu maaliin kunni frustrationii itti uumamu irraa akka ka'e walitti bu'iinsi adda addaa hin dhalatu. Waliigalatti wanti bakki isiin dubbiin jirtu takka lafa jirti. Konfliktiin yookaan immoo walitti bu'iinsi bakki inni irraa uumamu tokko lafa. Lafa wanti jiru tokko waan wayititti waan nama lamaan genne namni itti tajaajilamurraa itti dhufa jechuudha. Risoorsii jechuudha. Waan qabeenya irratti dinagdee ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, lafa ta'uu danda'a, maalii ta'uu danda'a. Ka biraa ka mataa keessaati. Mataa keessaa kun
tokko bakka namni bakka ati taa'uu barbaadu namni ta'a barcumaa haa ta'u aangoo haa ta'u sheeka ta'uu haa ta'u wama ta'e haa ta'u waan wayii bakka ati taa'uu barbaadu namni biraa si jalaa taa'a so waan mataa hanke keessa yookiin ammoo kabajaati barbaadu nama biraati kennanii jaalalati barbaadu nama biraati kennanii atteenshiinati barbaadu nama biraati kennanii so waan sila ati barbaaddu mataa hanke keessatti nama biraati kennaaran jette bikku kun ammoo kama mataa keessa perception ebalu badaa ebalu mishaa ebalu shanee ebalu bineessa ebalu mootummaa waliin jira maaliin jira kunneen waan mataa hanke keessa jiru waan argitee miti akkasi hubatteetta akkasi yaaddeetta kanarraa kaka'e namoota akka malee mataa hanke keessa keetteettu kanniin yeroo argitu mara loluu barbaadda jechuun nama san waliin namichi waan biraallee ta'uu mala waa ati yaadaatu san illee ta'uu hin danda'a kanaafuu waan perception waan jedhamu jechuudha waa ilaalcha ati mataa hankee qabdurra konfliktii keessa seentaa jechuudha haalli konfliktii keessatti seenan hedduu konfliktiin kun yookaan immoo waliin bu'iinsi kunillee sirraa jalqaba siif nama biraa waliin jalqaba guruppii ati keessa jirtu ka siyaasaa ta'e ka amantii ta'e waan adda addaa irratti hidhaa qabaata akka sabaatitti konfliktii mootummaa Itoophiyaa waliin qabnu ta'a akka kontinentii Afrikaa fi Awurooppaa fi Midileestii fi waan adda addaa ta'a amantii jidduu ta'uu danda'a amantii keessattuu akka jabeessii amanuuf ka laaffisee amanu jidduu ta'a so haalli kunniin martinuu akka kiyya yookiin ammoo hajaa kan keerra hidhaa qaba jechuudha gabaabsitee yeroo ilaaltu waan ati guddiftee itti hajamtu tokko namni biraa na jalaa fudhataa yookaan ammoo si jalaa fudhatamee argamuu irratti hidhaa qabaa jechuudha. Mee amma saba Oromoo keessatti waan kana yoo finnee ilaalle akka sabaatti yookaan akka nama dhuunfaa fi akka jireenyaa fi umurii fi waan adda addaatiif dhimmoonni waldhabbii kaasan hedduu jiraachuu danda'a. Hawaasa gidduutti waan dantaa sabaatti wal hidhate wanti waldhabbiidhaaf banaa tattaa maal fa'i jira? Wanti uummata keenya keessa jiru namni Oromoo kun qixa waa Oromoo beekuu dhabuu irra hidhaa qaba. Uduu namni Oromoo kun wanti inni beeku qixa ta'e diqqaallee haa beeku guddaallee haa beeku waldhabbiin silaan jiraatu. Maaliif nama bifa tokko uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni martuu seenaa Oromoo kana Itoophiyaa biitii yaamtuun dheengadduma waggaa dhibba kana keessatti akka ijaaramteeti ummanni Oromoo miileenni hedduu dhumateeti maqaan lafa isaatiif maqaan nama isaatiif wanti martii akka jalaa jijjiirameeti busaa walitti seera isaanii keessatti akka laakkaame namni Oromoo martii dubeeke Itoophiyaa kana keessa nagaan hin taa'u namni halkan tokko illee hin bulu seenaa kana mara dubeeke namni woma godha jedhee bikka seenaa isaa dubeeke aadaa isaa kana bareedaa ka addunyaa keessattuu aadaa addunyaa kana yoo ilaalte aadaa isaa midhaagaa kana ka itti wal bulchan ka guddifachaa ka seeraa ka maalii kanneen yeroo ilaaltu aadaa babbareedaa addunyaa kana keessatti boonsaa ta'e kana namni martuu dubeeke wanti inni saalfatee Oromummaa ofiitis saalfatuuf takkaallee hin jiraatu. Hatta namni Oromootuu miileena haganaa miileena 40 haga 50 ta'ee nama baay'ee biyyattii san keessa jiru ta'uu isaatu namni martii duuquu bakka qabaatu taate nama miileena 5 wanti inni sodaatuufuu hin jiru maaliif namni jiru kama isaati jechuudha. So tokko daataa qixa qabaachuu dhabuu irraa ka'e Oromoonu maali yeroo jettu waan adda addaa himu bilisummaanu maali yeroo jettu eentu si rakkoo adda addaati jira jechuudha. So tokko bakki konfliktiin itti uumamu bakka daataa yookiin ammoo beekumsa bifa tokko horachuu dhabuu irraa ka'e. Mootummaan ammoo maal godhaa miidiyaa wanti inni dhogguuf TV ta'ee reediyoo ta'ee maalii ta'ee wanti inni dhogguuf waan kana uummanni marti akka beeku godha. Kabiraa uummata Oromoo keessatti rakkoo wanti inni konfliktii wanti uumu risoorsiin isaa akka inni itti fayyadamne dhogganeeti namni hiyyoomuu irraa ka'e namni waa walii godhuu dadhaba. Akka inni horii hin qabaanne, akka inni waan qabaanne, qe'ee hin qabaanne, bultii hin qabaanne, beekumsa hin qabaanne, ganamaa galgala mootummaan Itoophiyaa irra waa hojjetuuf jecha hiyyeessa ta'a. Namni waa walii hin kennine ammoo waliin dhagamu. Namni qabeenya qabaatee waliin kennine, beekumsa qabaatee waliin kennine, kabajaa qabaatee waliin kennine, jaalala qabaatee waliin kennine yoomuu wal dhaga'uuf hin deemu. Kanaaf sisteemni mootummaa maraatu Itoophiyaallee dabalatee kan addunyaa kanarra ka kolonii martinuu maal godha? Hiyyoomsuu irratti dhaaqabaa jechuudha. Beekumsa hiyyoomsuu, qabeenya hiyyoomsuu waan adda addaa irraa hiyyeessa waan taateef hiyyeessaa waan godhu. Kanaafuu maal godha? Namni gariinuu baqateeti mootummaa uummata kan akkana godhaaru keessa akka inni seenu godha. Maaliif yoo as seente warra san dhiiftee as seente riiwoordii waa sii kennan jechuudha. Achitti ammoo yoo ta'an Oromoo taatee jiraatte ammoo mana daatiif waan adda addaatiin rakkattee Oromummaa kana akka ati jibbitu Oromummaa sana qaalii godhan jechuudha. Akka ati nagaan hin jiran akka ati aadaa kan kee kabajitee hin jiran akka nama kan kee ati araarsin waan ganama galgala waan si godhanii maal taata akka ati hiyyoomtu wanni godha si godhaniiti Oromummaa kan namni gariin akka jibbu gariin akka baqatu gariin ammoo lakki dhiisee hin danda'u mana daatii fi du'aaf akka of kennu godha.
Kun ammoo maal godha? Hawaasa keessatti konfliktii uumaa jechuudha. Kabiraa wanti Oromoo akka inni waliin dhageenye godhu miidiyaa namoota kanneen mara akka isaanii galutti kominikeeshinii jechuudha. Hawaasni informaashinii karaa itti wal dabarfatu yaada ofii, rakkoo ofii, beekumsa ofii, qabeenya ofii chaanaala keessa ittiin deematu dhabuurraa ka'e maal godha? Gaappiin jiraata jechuudha. Rakkoo akka inni waliin dirmanne godha. Rakkoo bakka tokko dhalate kun dhaga'uu dhabuurraa. Jabeenya bakka biraatti mul'ate kun itti fayyadamuu dhabuurraa ka'e maal godha? Uummanni kun saayikooloojikaalii bifa tokko qabaatee waan tokkoof akka inni lolu, waan tokkoof akka inni dirmatu, dafee akka inni wal dhaqqabu dhoggaa jechuudha. Maaliif meeshaa adda addaa kan uummata kana waliif hidhu dhabuurraallee ka'e rakkinni akkasii hin dhalataa jechuudha. Kabiraa amma ala kana fa'aa yoo ilaaltu hulee isaa bakka inni jiraatutti bakka inni itti wal ga'ee ganamaa galgala shaayii waliin dhugee rakkoo ofii walii himatee waliin taphatee wal baratee wanna jedhu kanneen hulee hedduu dhabuurraa ka'e uummanni kunuu akka inni waliin beenne dhalataa jechuudha. Ala kanatti illee namni maqaa wal beeka malee walii hin beeku. Maal keessa darbitee rakkoo maal keessa darbitee siidhaniidhaan immoo qabsooftee turte immoo rakkoo akkamii keessa dhufte seenaa walii hin beeku. Maaliif dhalataa? Risoorsii gayaa dhabuurraa ka'e waluu argee hafuura walitti baafatee waluu waan hin beekneef jecha waan gurguddaa waliif hojjechuu dadhabaa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya waan kana asirratti hin dhaabnu kutaa lammaffaasaa torbeetti fufna. Sagantaa keenya sattaan immoo waldhabbeen innaa dhalate maal fa'aa godhanii bifa kamiin furmaataa itti kennuun danda'ama, maaltu jira, maal uumuun danda'ama kan jedhu irratti dhiyaanna. Obbo Aliyyiidhuma qabannee dhiyaanna. Har'aaf nagaan nu tura.